ربي مالينجا لمحمدس محمدس إرجما ربي في جمع ربي في قربيتش ربي تأوسا قربتش ربي توسع رجانين رجعن با akkasumas nabi Iisaan akkasumas namni Isa ergamaa rabbii fi ergamaa rabbiitii fi garbicha rabbii ta'uunsaa garbicha rabbii ta'uusaa ragaa nan bahe ragaan hamba'ee mirkaneeffadhee fudhadheera. mirkaneeffadhee fudhadheera. Allahu akbar. Kanuma laal shaadaa rabbiin irratti gadisi haadhaabu. Waan biraan qabdu islaamummaan tuni rabbiin irratti gadisi haadhaabu. Rabbiin sabaata siif haa kennu. Gabaadhu amantuma jalqabaati irratti itti dhalatti irratti dhufte akkuma irratti siin jedhe laakiin islaamummaa kana fudhachuu keessatti chaalenjii waan adda addaa jiraachuu danda'a. Wanti islaamummaan tun itti hayyamtu awwalli ishee barumsadha. Barnoota baradhu. Awwala irratti akkuma shaadaa laa ilaaha illallah jettee rabbiif ragaa baatee ittaansee maaltu jira salaata jira. Garaagarummaa nuufi kaafira gidduu rabbiin basmara godhee teechisee maalidha wanti adda nu baasu awwala irratti akkuma laa ilaaha illallah jennee salaata kenna. Yoo nuti hin salaanne isaanumaanuu qixadha waan ta'eef. Kanaaf ittaansuudhaan salaata kee tartiibatti galfadhuutiniini salaata kee salaati. Islaamummaa kana musliimtotaan hin madaalini. Namni si cinaa jiru yoon salaanneeyyuu ati isaan irratti jabeessuu qabdaa caaltee argamuutiniin hin qabdaa. Maaliif amantaan kenna amantaa rabbiin nuuf kenne kan namni nuuf kenne miti namaan hin madaalamtu eenyumaan hin laalini eenyumattis hin hidhatini kan atitti hidhatuu qabdu karaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qofadha. Akkasumas dammoo barnoota akka irratti jabaadhu maaliif awwalli rabbiin quraana yoo buusu maalidha iqraadha suuraa iqraati. Suuraan iqraatun jalqaba irratti qara'etti. Laa ilaaha illallah tunillee maanaan ishee maalidha al ilmu ilmii qabaachuu beekumsa qabaachuu beekumsa irratti haajamti. Kanaaf jechaatiin jabaadhu barnoota kee baradhu. Dalagaa irras haa ta'u bakkoota dalagaa wantoota adda addaa jiraachuutiin hin danda'a laakiin yeroo xiqqoo daqiiqa 30 haa ta'u hanga ta'e barnoota kan keetiif yeroo kenni akkasumas karaa kee kan sii qulqulleessu salaatadha. Kan rabbi walitti si dhiyeessullee salaatadha. Kanaaf jecha salaata kee irrattis jabaadhu rabbiin sabaata siif haa kennu. Rakkoo dhiphoo jirtu yoo jiraatillee rabbiin siif haa salphisu. Jabaadhu yoo obsan bakka yaadanni gahani. Kanaaf jabaadhuun isin jiraatti fufaa abdii. بارك الله فيك سمي ربي سيا بركة تيسو فادو سين جنة جزاك الله خيرا أي محمد أمين إن شاء الله دام سدامي في كسم اللي بلوني وندو دام سدامو في وان نام تفوق أبات تتفو في Anjaa maaliif waan namu moor ejiru himameera. Garuu ani jabaadhuun siin jedha akka obboleessa islaamaa tokkootti waan masheen jette irra deebuu ta'a. Barachuun siif dhaama. Inni gara biraa maybe chaalenjiin garaagaraa kana booda si mudatu ni mada. Maybe maatii biraa ta'uu danda'a, hiriyoota biraa ta'uu danda'a, bakka hojii irraa kallattii garaagaraati. Wantoota feesgooti yookiin immoo si mudatu hundumaa keessattuu obsuun gaariidha. Miindaa warra obsanii daangaan maleedha jedhe rabbiin. Chaalenjii sirriitti eegi ni dhufa. Rabbiin immoo abbuma jaalatu qormaata garaagaraa itti dummeessas. Kanaaf fakkeenyi Iyoob macaafa wangeela keessa ni jira beekte. Waa'ee Iyoob namni hin beekne hin jiru. Kanaan of jajjabeessaa jechuudha kaanu. So obsuu nama muudachuun sun keessattis riiwaardiitu jira rabbi bira. Obsuu keessas riiwaardiitu namaaf jira. Maybe maqaa islaamarraa kan jaalattu yoo jiraate maqaa kana nan jaaladha. Maqaa jijjiiruun dirqamaa miti. Yoo maqaa islaamummaa walitti bu'u yookiin immoo shari'aa islaamaatiin kan maqaa shirkii yoo hin ta'in maqaa kamuu qabachuun ni danda'ama. Maqaan islaamaa jaalattu yoo jiraate. Moor barnoota irratti jabaadhu siin jedha. Akkasii baganagaan gara karaa qajeelummaa, karaa dhugaa, karaa sirrii ilmi namaa hundi irratti uumametti. Baga anas Sumayyaassis rabbiin nu deebisee osoo guyyaa lama dura akka carraa ta'e guyyaa murtii kee ga'ee addunyaa kanarraa rabbiin si dabarsee laate wayyoo. Wallahi waan hamaan sanirra hin jiru. Otoo lubbuu keetiin lafa kanarra jirtu baga rabbi islaamummaa sii kenne. Baga nagaan rabbi si deebise.
Kanumaan jedhani. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أديسو جرتا أديسو. Giftii wayii kennaaf kaate xiqqaata. يادي شتاب. أديسو رقاسة. أي أستاذ صابر جرتو؟ سيد. أي Anirra naa moggaasa. maal jette? Maqaa kanuma isin jaalattanirra naa moggaasa. Maal ture maqaan kee? Maqaan koo Beetii ture. Meetii ture? Ee, Okay, meetii. Ay ati maqaa kee jijjiirrachuu barbaadda? Ustaazaa wal jechaa jiran ijoolleen an argaa hin jiru ol galchaa ijoollee warri modereetara. Hin agarre wallahi argaa hin jiru ani. Galchaan yaa jamaa warri modereetara an argaa hin jiru. Aywa amma argadhe yoo natti fakkaata. Aywa yaa salaam. Argadhe amma. Okay, maqaa jaalattu qabdaati? kan jaaladhu hin qabu sinumti naa moggaasa malee. Okay, maqaa Aishaa sii moggaafneer. Jaalattee? Eewwa. Haadha warraa Rasuula Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam akkaan isaan jaalatanidha. Akkasumallee muhaddisa hadiisa hedduu kan gabaabte haadha warraalee isaanii keessa. So kanaaf Aishaa radiyallahu anha wa ardaaha maqaa ishii sii moggaafneetiin jirra. Aishaa